Dhimmi kee bifa kanaan waan xumura qabu natti hin fakkaatu. Dhiifamni maalidhaa garuu? Akkuma aarsaa isaatti wajjin hirmaanne bu'aa isaattis wajjin hirmaanne tole. Giifti dhuguma garuu ashuun faayidaadhaaf jedhee si dhiise? Sirbituutu dubbii fite. Maal jedhee? Argee uumaa egaa horii taatee jaalalti namaa rabbiin malee namni ni jijjiiramaa jedhetu dubbii fite. Keessattuu namni bara kanaa garaa isaatirraa nafu. Garaan quufneef moo? Tasumaa namummaa koo naalu. Dhiisi namni akkasitti yaaduun jiru bara kana obboleettii ko. Eeyyee dhugaa jette. Faayidaa xinnoodhaaf dhalachuu keenyayyuu nama meeqatu irraanfate? Miidhama qabdaan si'a. Jechuun ibsu. Giifti dhuguma garuu ashuun faayidaadhaaf jedhee si dhiise? Eeyyee sirriitti malee. Akkamitti? Afachuu inni dhufe. Amma inni akkumas ga'een ayinan deema. Kunoo na arginaan fuulli isaa jijjiirame argiteetta miti? Nagaa jirtu? Akkam ashu. Akkam? Taa'i. Maaliif na waamteyyuu? Ana osoo hin taane giiftitu si barbaade. Dursitee akka isheen na barbaaddu maaf natti hin himne? Akkatti hin dhufne waan beekuuf eenyummaa nama si barbaadu si dhokse. Ammallee tooftaa kanaan na waamuun kee bu'aa tokko hin qabu. Bu'aa isaa adeemsa keessee wajjin ilaalle wayyuu? Isa kophuma kee ilaali. Lakki kophaa kon ilaalu. Maal malee? Akkuma aarsaa isaatti wajjin hirmaanne bu'aa isaattis wajjin hirmaanne tole. Nagaan turi. Kottaa deemna. Eessa deemta galmee banaa gattee? Galmicha ergan cufee bubbuleeraamu. Waan si dhibu ani immoo hin cufne. Ani immoo siruma waan na dursitee cuftee natti fakkaate. Ilaashu galmeen cufame tokkoyyuu hin jiru. Kana boodas immoo hin jiraatu. Doorsisa moo dheekkamsa kun immoo? Ana hin beeku. Afachuu galmeen tokko erga mana galmee galeen deebi'aayi. Deebii isaa ani onee galchiise rakkoo qaba. Ana immoo yeroo seerri cabu taa'anii ilaaluun natti hin tolu tole. Injilbeenfattaare. Qoosaa kee yoo xumurte deebisii naa bilbili. Hin deemnu ati? Afachume dhimma koo yooman xumuradhe ani. Ilaa dhimmi kee bifa kanaan waan xumura qabu natti hin fakkaatu. Dhiifama an deemuun qabu. Rakkoon qabu deemu. Afachume ashu maal taanaani garuu kan nama akkasii ta'uu dandeesse? Summii gaarummaa nama keessatti ajjeesuun fayyadame. Kun dhugaa ta'uu qaba. Malee namni akkamitti sadarkaa kanatti jijjiirama? Taajjabbii ammaatti na taajjabde kanaanis yeroo ittis taajjabeen ture. Maaf natti himirree? Sitti himuuf carraan arganneem. Sanaafi. Atis immoo yeroo sana gurratti na dhageessuu hin qabdu. Atis afaan ittiin dubbattu hin qabdu turte. Gocha kee to'amilee na dhabsiiseem. Waadaa koo nyaatametu imaanaa koo haqan qalameetu afaan koo luugame tole. Sanaafan yeroo hammana hin jedhamneef callisuu filadhe. Kana hundamu ashu. Gocha koo sakamtu amma kana garaa kee madeesse. Isa yaadachuun barbaadu. Maaliif? Isa yaadachuun guyyaa koo jeeqa, sammuu koo adoocha, jireenya koo jeeqa, dhibeef na saaxila. Kanaafuu natti taafuu dhiisi. Nan beekaa mashu. Garuu gochi koo amma kana si jijjiiran seene. Ilaa giifti. Baay'uma na jijjiireem gochi kee. Nama na godheem. Barumsa eessattuu argachuu hin dandeenye naaf kenne. Waan uumame hundumaaf anumti itti gaafatamu? Eenyutti haa dabalamurii? Anis nama ta'e kan dogoggore jira? Dogoggorri akkaataa qabamu. Beekaa dogoggoruuf tasa dogoggoruun gargari. Ahaa, ati beekaa dogoggortee kanaafuu dhiifaman qabdu naan jechaa jirta. Ilaa, waadaan tasa cabees hin jiru. Imaanaan tasa nyaatamees hin jiru. Nama waan taaneef dogoggorri hundumtuu tasa akka ta'etti dhiifama oliif goona malee. Maal jechaa jirta? Akkamitti waadaan tasa hin cabu? Waadaan qodaa itti nyaatan yookiin itti dhugan miti. Kan akka tasaa itti buunee cabsin. Waadaan amantaadha, dhugaadha, egereedha. Akkamittiin cabaree wanta amma kana ga'u kun? Dhiifama, kana deebisuu hin danda'u. Nan beekaam deebiinsaa akkasitti cimu. Garuu dogoggorri kee salphaa akka hin taane beekiif malee. Afachuu ashu, dogoggora koo beekee taa'uu qofti furmaata ta'uu hin danda'a? Furmaanni dhiifama caala hin jiru. Isa immoo deddeebitee na gaafatteetta. Anis deddeebisee siif godheera. Garuu kana booda gochoota kee kanaan murtoo ulfaataa yoon ofirratti fudhadhe akka hin gaabbine. Gaabbii tokkoyyuu keessummeessuuf yeroo hin qabu ammatti. Galatoom, anis kanuma sirraa adda baafachuu dhufe. Adaraa kee na dhiisi. Kana booda nan dhiphisiin. An jireenya kee keessaa bahiira. Atis jireenya koo keessaa bahi. Kanarra waan hin siin jedhuun qabuun nagaan turi. Ilaa yeroo dhiyootti
Oduu agaas dhageessuun koon oolu. Qophaa'i. Ashuu? Noor. Taa'i. Nagaa keeti Ashuu? Nagaa kooti. Akkamitti? Waaqaaf haa galatu. Nagaa kooti. Baga geessa. Baga walumaan geenya. Leel. Ayyaanicha akkami? Akkuma argitu kun wajjin dabarsaa jirra. Akkamitti ilaalta? Akkuma gaariitti. Baay'ee sirraa toleera ammoo sitti bareedee jira. Galatoomii. Galatarraa fi obboleettii koo. Dhiifama akkanaaf gootuun fedha. Maaliif? Yeroo darbee gochi koo si mufachiisuun oolle. Homaa miti. Gochi kee baay'ee waan nama mufachiisuun turre. Dhugaamu? Eeyyeen. Akkamitti? Akkaataa isaa kana jechuun danda'u. Ati waan nama mufachiise tokko hin qabdu. Inumaayyuu tarii waan si mufachiisaa laata dheen sodaachaa ture mani. Akkamitti nama mufachiistaati immoo? Gaafiin koo suni taatee waggootaan duraa si yaadachiisee yoo godaannisa keessatti kaase jedheen shakkee. Lakki amma irratti godaannisaa dhiigee miidhaan irraan gahuun qabu. Galanni uumaaf haa ta'u dandamadheera. Dhugaa ati durba cimtuudha. Miidhama kee irraanfachuu miti. Irraanfachuuf yaaluuyyuu cimina kee mul'isa. Haa ta'u kun hunduu jabina kootiin osoo hin taane gargaarsa isaatiin ta'e. Dhugaadha. Hundumti keenya ayyaanaaf araara isaatiin har'a geenya. Inni wallaalaaf beekumsa, laafaaf jabina, dadhabaaf humna, dhabaaf qabeenya, rakkataaf furmaata qabatee guutummaa jireenya keenyaa to'ata. Miti? Eeyyeen. Dhiifamni maalidhaa garuu? Amala dhalli namaa waaqarraa dhaale keessaa tokko dhiifama. Ati amantii keetii irratti akkam? Homaan jedhu. Yoo jettu akkam? Mana amantaatti baay'een marmaaru. Isa nama nadhu sana garuu yeroo hunda kadhannaaf galataan fuula isaatti marmaara. Maaliif yeroo baay'ee mana amantaa deemuun jaalattu? Lafa ani jiru hundumaa uumaan koo jira jedhee waan hin yaaduuf. Haa ta'u. Guyyaa akka har'aa kana maaliin yaadatta? Tokkummaa, gammachuu, jaalala, miidhagina waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Dhuguma miidhagina irraa kun hedduu nama booje. Atu alaabaa bareedinaa taatee jirta. Dhugaamoo? Dinqisiifannaawwan akkanaa barootaan duraan dhaga'aa ture. Maddi isaa eessa akka ta'e baruu ni danda'amaa? Maddi isaa amma gogeera. Inni seenaa barootaan duraati. Dubbii koo keessatti yeroo hundumaa duubatti si deebiseen seenaa darbe si yaadachiisaa miidhama keessatti kaasa miti? Dhiifama. Lakki ana waanan jeeqame hin qabu. Homaa miti. Tole. Waan tokko sitti nima jedheen yeroo hundumaa osoo sitti nimi nafa. Maalidha inni? Dhugaa baay'ee nama hubataadhaati. Galatoom. Atis garuu akkasuma. Ana akkasiire natti hin fakkaatu. Lakki akkasuma. Ashuu wal baruun keenya isaa akka eegale yaadattaa garuu. Sirritti. Carraa sana wal barree amma nama hubattuu reeraan jettu xiqqoon ulfaatu garuu. Waa tokkoyyuu waan ulfaatu hin qabu. Amallatti guyyaa duraanatti argisiiste eenyummaa kee ta'uu hin danda'u. Carraan si wal argu hundumatti guyyaa sana yaadadha beektaa? Isa irraanfadhu. Dogoggorri kee guyyaa tokko gaabbii kee barootaa ta'uu hin qabu tole. Mee akkas gochuuf na yaala. Ammuma yaala. Yeroo ittiin kennin. Maaliif? Ilaa. Gaabbiin nama miidha. Boqonnaa namaaf hin laatu. Namni gaabbiitti jiraatu jireenyi isaa bilisummaa hin qabu. Gaaffii tokko si gaafadhu. Eeyyeen. Garuu maatii akkamirraa yoo dhalattu naamusa akkasii qabaachuu dandeessa? Maatii warra guddaa, maatii Oromoo irraan dhaladhe. Modeela waa hundumaa warra ta'anirraa. Sitti nimneemu. Ani mucaa baadiyyaati beektaa? Anis akkasuma. Kanattuu amala akkasii qabaatte. Otoo mucaa magaalaa taate sila naamusni kun hin jiraatu. Naamusa nuti har'a qabnu keessatti magaalaa yookiin baadiyyaatti dhalachuun keenya sababa ta'uu hin danda'u. Inni guddaan maatii irraa dhalannee fi guddisni keenya murteessaadha. Inni sirriidha. Dhugaa jette. Kanaafuu baadiyyaattis dhalanneef gaarii hin taane. Magaalattis dhalanneef ammoo hamaa hin taane. Maaliif iddoo mijataa teenya naasofnu? Natti tola. Kottume? Tole. Maaloo kan dhufu kan guyyaa guutuu as na oolchu. Dhiifama guddaa. Maaliif? Barfannaa kootiif nan ture miti baay'een si eegsise. Baay'ee miti. Tole haa ta'u. Beellama kabajuu irratti ejjennoo akkamii qabda? Homaan jedhu gaarii jedhamu baatus gaariitti ni dhiyaata. Haa ta'u
Ati hoo Ani akkuma beektu kun dursee argamuun hin beekamu. siif jaalladheera. Dhiifama haasaadhumatti hafnee miti akkam nagaa keeti? Nagaa kooti galata waaqa. Ati akkam? Anis nagaa kooti. Baga nagaa taate obboleettii koo. Anis nagaa kooti. Har'a yaadni koo si wajjin taa'ee buna dhugaa haasa'u ture. Akkuma argitu ana ammoo affeerraa keetiif qophiin naafa. Maaliif? Uffata hojiitiin hin jiraa? Homaa miti yeroo biraatti dabarsuu dandeenya. Dhimmi na beellamteef maal ture? Isaasitti dubbachuun feene beektaa kanaaf. Haa ta'u. Beellama itti nutti yeroo kabajje affeerraa kootiifis qophii hunda xumurtee akka argamtu abdiin qaba. Anis akkan argamu abdiin qaba. Tole. Isa har'aa na of galchi. Garuu baay'een si eegsise miti? Homaa miti nama eeguun anaaf haaraa miti. Muuxannoon kabajachaa jirtaa? Isayyuu muuxannoo waggootaan qaba. Akkamitti? Jechuun koo icciitii muuxannoo kana duuba jiru baruun ni danda'amaa? Ni danda'ama garuu amma dubbachuuf yeroo isaa miti. Erga jettee amma yeroon isaa ga'utti obsaaniin eega. Tole gaafii tokko si gaafadhu. Gaafii akkamii? Gaafii beekumsa walii galaa. Tole itti fufi. Nama eegdee beektaa? Eeyyeen. Abdii kutannaa malee nama hin dhufne waggootaaf eegdee beektaa? Hin beeku. Daftee abdii kutatta jechuudha. Lakki akkas jechuu kootu hin taane nama deebi'een dhufne eegee hin beeku. Wanti akkasii namaa miti bineensa daggalarra iyyuu hin ga'e. Barfannaan koo har'aa seenaa darbe si yaadachiisee miira kee jeeqe miti dhiifamu. Lakki anoo irraa fadheera miira koos waan jeeqe hin qabu. Tole. Beellamni keenya taanu yoomaa ta'u. Guyyaa boqonnaa kootii otoo ta'e natti tola. Garuu adaraa kee beellama koo haftee qalbii koo boqonnaan dhorke. Tole. Gaafii gaafachuun ni danda'amaa? Eeyyeen. Namni ati waggootaaf eegaa turte sun nama akkamiiti? Tilmaamime nama akkamii ta'uu danda'a? Kun tilmaamuufis ni ulfaata. Akkamitti? Namni nuuffiif abdii kutannaa malee waggootaaf eegame kun nama iddoo guddaa si biraa qabu ta'uu qaba. Waan si ajaa'ibu yeroon isa eegu kanatti guyyaa tokko illee nuuffiisa dadhabee hin beeku. Gammachuu guddaadhaan keessa koo yeroo hunda isa eega. Inni baay'ee carra qabeessa. Akkas hin jedhin osoo carraa qabaate waggootaaf nan eegsisu ture. Lubbuun hin jiru moo? Dhiifama gaafii kana deebisuu hin danda'u. Deemuun qaba. Sinaaf. Natu gaafii hin taane ishii gaafate moo maaliin? Ashuukoo. Leensuu. Jirtaa? Jiraam akkamati? Anis nagaa kootii galata waaqaa. Maal immoo daftee manaan baatu? Ni beekta miti hiree amala koo. Manaa ba'uu kanarratti xiqqoo. Tole haa ta'u. Nageenyi badhaadhaa? Badhaadha. Keessan badhaadha? Keenyas badhaadha. Maaf baddee akkas? Isa kana ana moo situ dubbachuu qaba? Ani yoon dubbadhe maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu. Isa dubbachuun sirraa narraa wareeda jedheen. Sababni isaa hoo? Sababiin isaa jaalala keessatti gaafatamummaa guddaan dhiirarra jira jedheen. Inni sirriidha. Garuu jaalala keessatti to'annoon hundumtuu dhiiraa harka jira jechuudha. Fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf ati na yaaduun qabdu? Ati naaf bilbiluun qabdu? Ati na argachuuf shaakala gochuun qabdu jechuudha. Nan qaba garuu hamma tokko sochiiwwan akkasii anarra sirraarra bareeda jedheen. Tole kan erga jettee haa ta'u. Sababa fagaachuu keetii garuu waan natti himte hin qabdu. Obsi kaasuutaan sitti hima. Obseem kana caalaa moo akkamittiin obsu? Sababiin sirraa fagaachuu kootii dhimmuma hojii yoo ta'e malee waa biraa ta'a jettee yaaddaati. Tasuma ashuukoo si jechuun nama uumaan kennaa godhinaaf kenne keessaa ati si jalqabaati. Ati sanaaf akkasuma. Ashuukoo dhuguma jiru natti himee ansiif nama akkamiiti? Ati anaaf nama gatiin namummaa maluuf gita namaati. Nama madaala namummaa guutu san namni hundumtoota akka kee ta'e baay'ee natti tola. Dhugaa baay'ee galatoomi. Naaf jiraadhu sin jaalladha. Anis baay'uman si jaalladha. Ashuukoo maaltu akkana gaddisiisu beektaa? Maaliin? Jaalalan siif qabu jechuutaan faayee ibsuu dadhabuu koo. Homaa si gaddisiisuun qabu. Maaliif? Elaa jaalalli dhugaadha. Dhugaan immoo abukaatoo hin barbaadu. Jaalala keessa keetii naaf hin qabne jechoota kuma tarree galchitee natti dubbachuun kee lallabaa jaalalaa yoo si taasise malee
Jaalataas hin taasisu. Kanaafuu na jajjabeessaa jirtaa? Eeyyeen. Jaalala naaf qabdu ibsuuf hin shaakalinaan jechaa jirtaare? Eeyyeen. Shaakalli araadaaf malee jaalalaaf hin ta'u. Jaalalli shaakala otoo hin taane iftoomina barbaaddi. Kanaafuu amanamtuu ta'i. Iftoominaan jiraadhu. Hamma dubbattu ga'i. Waadaa kee eegi. Dubbii arraba keetii hundumaa itti yaadi dubbadhu. Isa dubbatte immoo hojiirra oolchi. Jaalalli yoos gatii horata tole. Tole garuu qalbiin kee yoo maal godhe natti caba? Yoo namummaa koo haaltu imaanaa koo nyaatte garaa dhiifamaa siif qabaachuun baay'ee natti cima. Anis sanan godhu. Bara koo guutuu siif si qofaaf amanamee jiraachuun na gammachiisa. Anas isatu na gammachiisa. Guyyaa naafatitti wal barreessuun guyyaa akkamiiti? Guyyaa eebbifamaa. Guyyaa ayyaantuu wayii ture guyyaan sun. Dhuguma guyyaan sun guyyaa ayyaantuudha. Guyyaan itti nama akka garaa koo argadhe. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaati. Anaafis akkasuma. Ani garuu siif maalidha? Qooddattuu gaddaaf gammachuu koo. Giiftii onnee kootii. Hiriyaa koo ishee har'aa. Haadha manaa koo ishee borii. Miti? Ani garuu yoo mana akkanitti jaalala siif qabu baasee dubbadhaa? Dubbachuun dirqama mitiim leensu. Sin hubadhu. Miirota si bira jiran kana jechootaan bakka buusuun baay'ee cima. Ashuukoo? Wanti akkati naaf hubattuu barbaadu keessaa tokko maal akka ta'e beektaa? Maalinni? Haala kam keessattiyyuu si dhiisuu akkan hin dandeenye. Waan biraa homaa jechuu hin danda'u. Waaqayyo namummaa amma qabnu kana barootaaf nurratti haa irraanfatu. Inni kun kadhannaa koo yeroo hundumaati. Waaqayyo akkasumatti fiixaan nuuf baasu. Leel maalta kanatti tolu beektaa? Guyyooti kun hunduu darbanii rakkinoota har'aa kana bal'ina irra teenyee haasa'u. Yeroon isaa fagoo miti. Kun hundumtu guyyaa tokko ni ta'a. Akka ati jette waaqnaa jedhu. Ati nama akkasii taatee miti. Garuu haalota laaltee abdiina jalaan kutatiin. Haamileen dhabin moggoleen laafiin tolee lafa kuftee ka'ee tirachuu shaagali. Bara kana namoota akka keetii argachuun baay'ee cima. Ani garuu gatii guddaa otoo hin baasiin akkuma salphaatti si argadhe. Naaf jiraadhu jajjabeessituu ko. Ashuukoo jaalala keessatti wal hubannaan baay'ee barbaachisaadha jedhama. Ani sirratti akkamii? Jechi sin ibsu baay'ee mana hubatta. Waaqayyo shamarran hundumaaf dhiira hubataa akka keetii haa kennuuf. Kana caalaa homaa jechuu hin danda'u. Dhiirota hundumaaf shamara hubattuu ogeetti akka keetii haa kennuuf hin jedha malee maaliin jedha. Dhiifama guddaa dhugaa waaqa sin agarre. Rakkoon qabu. Maal yaa waaqayyo dogoggorree gana gahu. Dhiisiin dhibbatiin homaa rakkoon qabu. Wanti badeen jiru. Akkamittiin hin jiru? Uffata keessatti tottorsee jira miti? Isa beekama. Garuu otoo hin beekin irratti naqxe waan ta'eef rakkoon qabu. Tole. Balfanaaf kennime. Tole siif hin fida. Garuu uffata baddaarraa kana kan obboleessa kootu tokko sii fidu? Lakki hin barbaachisu. Dhuguman jedhama. Maal rakkoo qaba yeroo biraa fiddee dhufta? Yaada keetiif guddaa galatoom. Garuu inni hin barbaachisu. Kanumaan deemtaare? Maal rakkoo qaba? Baay'ee jiidheeraam. Sanarra immoo xuraawwaadha. Rakkoon qabu. Carraan namootaan ilaalamu koo baay'ee dhiphaadha. Maaliif? Hojii koo waan beekaniif waa'ee uffannaa kootii baay'een ajaa'ibsiifatan. Kanaafuu namni hojjetuuf namni mul'atu gargari. Otoo mul'achuudhaaf mana baay'eera ta'e uffannaa kootiif nan dhiphadha ture. Amma garuu hojiirra waan hin jiruuf xiyyeeffannoon koo hojii qofarra jira. Dhimmichi dhimma xiyyeeffannootu jechuudha? Sitti hin fakkaatu? Osoo dhaabbanni haasofnu uffanni kiyyu gogga'uuf jira. Eeyyeen yeroo dheeraa fudhanne miti akkuma salphaatti. Eeyyeen ol seen. Wayyaa. Maal rakkoo qaba? Anis rakkoo qaba jechaan jiru. Garuu immoo yeroo biraa nuuf haa ta'u. Maatiin koo si baranii baay'ee manatti tola. Na beeku. Yoom wal bartan? Tureem guyyaa meeqan balfa funaanuu mana keessan dhufe? Lakkoofsaan beekuu baadhus guyyaa baay'ee akka dhufte nan beeka. Kanaafuu deddeebii guyyoota baay'ee kana keessatti na wallaalu jettee yaadda ari'aati. Tasuma garuu immoo osoo irra deebi'ee waliin barsiise baay'ee natti tola. Innis hin oolu guyyaa isaatti. Yeroo biraa nuuf haa ta'u jechaa jirtaare? Eeyyeen. Tole erga jettee haa ta'u. Amma qarshii naaf laadhu nan deema. Tole. Garuu adaraaki badii koo narra hin ilaalin. Akkam? Natti hin qabamin jechuu kootiin. Beekaa natti naqxe taanaan
sitti qabamuu konoon. Garuu yoo dogoggortee ta'e homaa gochuu hin danda'u. Akkamittaan beekaa bishaan sitti naqa? Maal jechuudha? Dhiifama nan qoos baay'een eekkamiin tole gaarummaa fammeenyi maqaa namni namaaf moggaasu otoo hin taane namummaa waaqni ittiin uumedha. Kanaafuu dinqisiifannaa namootaa keessa namummaa kee hin barbaadin. Namni akka ofii hubateetti si ilaala tole. Gaarummaa fammeenya kee ilaalcha namaa keessa otoo hin taane ilaalcha waaqaa keessa tikfadhu. Tole. Nagaan ture. Maal namni hubataan kun? Lafa kana garuu qilleensa isaa baay'umaan jaalladhee man. Namatti hin tolu ilaalime. Waa jiraachuun oolu. Akkanaan immoo iddoo kana hin jaalattu. Naaf hin galle. Iddoo kana yaadannoo addaa qabdan si'a. Yeroo maraa as dhufnu malee jetta. Yaadannoo addaa waan hin qabu hin jiru. Nan dhufee akkuma argeen natti tolee nan jaalladhe. Kanuma. Haa ta'u namni yeroo jalqaba wajjin dhufte yaaddattaa garuu. Eeyyeen. Qilleensutu asitti na beellame yeroo jalqabaaf. Tilmaameen ture. Durumaa yaadannoo qabaatte malee lafa kana jaallachuu hin dandeessu. Filannoo keessi hin ta'u. Tilmaamni kee sirriidha. Garuu lafa akkasii jaalalleewwan malee namoonni biroo wajjin deemuu hin danda'anii? Ni danda'u. Garuu iddoon kun iddoo namoonni qofummaa isaaniitti of dhaggeeffatan yookaan immoo jaalallee isaanii waliin waan garaa isaaniitti haasasanidha. Leensuun kiyya sababa jaallatteef qabdi ta'a. Carraa wal beellamne hundumatti otoo asitti ol agarree baay'eetti tola. Afachu osoo haasofnu amma hariiroon keessan maalirra jira ishee wajjin? Nagaa. Galanni waaqaaf haa ta'u. Akkam? Araara buusnee jechuu barbaadeen. Jaalalli keenyas bifa nama hawwatu irra jiru. Galanni uumaaf haa ta'u. Gaariidha akkas taanaan namatti tola. Atoo hariiroon jaalala kee maal fakkaata? Kan koo akkuma duriiti. Homa jijjiiraman qaba. Yoo jettu. Ansi laabsan qaba. Akkuma ati beektu nama nara hojii wal bareen torban hin guutu. Maal wayyaree? Kenna. Akkanumatti itti fuftamoo obsa barta. Amallatammaa sooftu kun eenyummaa kee haa ta'u? Akka kanatti jiraachuu fayyamamaadhaati. Tarii yoo hin danda'e nan yaala. Nama tokko wajjin yeroo dheeraa turuu nan yaala. Obsuufis nan yaala. Yaaluun hin badu. Ashuu! Ana amashuu! Fageenyarra dhaabbachuun kee barbaachisaa dhaare. Lakki! Akkas taanaan bakka hin jiru kanaa ka'ee nageenya keessumachuudhaaf qophii koo hunda xumureera. Kootu taa'e. Dhugaa hin barbaachisu. Waa'ee barbaachisummaa isaa booddee dubbanna. Kennaan jedhama. Siinaaf hin jedhama. Inni immoo hiriyaa kooti. Ashuu jedhama. Itti wal bariin ashuu. Ashuun anaaf nama haaraa miti. Jechuun koo si duraan beeka. Wal nu barsiisuuf yaalii ati goote immoo jaalladheera. Homaa miti. Kootu taa'e. Dhiifama. Yeroo tokko na dubbisuu dandeessaa Ashuu? Tole. Maaf asumatti hin dubbattanii rakkoo qabamoo? Inni yeroo biraa nuuf haa ta'u. Meeshaan dheedhii akkuma galatti jira jechuudha. Tole. Yeroo hundumaa na hordofta jechuudha? Eeyyeen. Maaliif? Nageenya keetiif. Baay'uma qoosta. Yaada keetiif guddaa galatoom. Kana booda nageenya kootiif qaamni hin beekne hordoffii akkanaaf godhu tasuma hin barbaadu tole. Amma sirriitti ol baraa jira miti. Tole haa ta'u dhimmi na waamteef maal ture? Gaafiin deemee tokko hin qabu. Tole fidii nan deebisa. Amma gaafiin kee waan deebii argate natti fakkaata. Eeyyeen galatoomi. Homaa miti. Dhumurree natti fakkaata deemuu nan danda'a? Eeyyeen deemuu dandeessa. Hirmaannaa keetiif immoo guddaa galatoomi. Tole. Bakka teessumaaf kaatee. Sinirraa fagaachuuf jedheeni. Haasofni keessan immoo baay'ee nama hinaafsa. Haa ta'u. Gaarii ture? Sirriitti malee namoota hin beekneef sirmaa jaalalleewwan fakkaattu. Isa namni beekuu tilmaame. Eenyunni? Ati. Kottammaa adeemnu. Tole. Garuu waan tokko si gaafachuun barbaade. Maaliin? Wal barnoonni keessan eessa akka eegalee baruu hin danda'amaa? Kotti isa manatti si deebisa. Bifa kanaan gaafiin kee kana qofa waan dhaabbatu natti hin fakkaatu.
Kottu seeni. Tole. Noorika as taa'e. Lakka asuman ta'a rakkoon qabu dhiisi. Lakkinni siif hin mijatu as wayyaa. Asuma naa wayyuu jetteeti erga jettee haa ta'u nan ta'a. Har'aati keessummaa waan taateef mormi tokkollee sirraan barbaadu. Kanaafuu wanti hundumtuu filannoo keetiin ta'uu qaba jechuudha. Ta'uu hin qabu jetta? Lakki ta'us qaba. Mana kiyya akkamitti ilaalte? Ijuma lamaaniin ilaale. Maal jechuudha? Nan qoosee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeda. Jaalladheera. Haa ta'u qoosaan kee immoo baay'ee na rifachiise. Tole dhiifama. Homaa miti. Maatiin hin jiranii? Maatiin olla waamicha deemani. Kun immoo kutaa kooti. Haa ta'u dhugaa baay'ee bareeda. Dhiifama afaan duwwaan si haasofsiise miti dhangaa ayyaana kan dhandhamime. Tole. Harka dhiqadhu. Lakki nyaata waa tokko iyyuu hin barbaadu. Dhugaa affeerraa keenaafuu jedheen dhufe. Hamma quufan nyaattu? Inni yeroo biraa naaf haa ta'u dhugaa baay'ee galatoom. Maaliif? Affeerraa keetiif. Ayyaanaaf maatii biraan deemne? Eeyyeen asumatti hin dabarse hiriyoo tokko wajjin. Gaariidha. Ammayyuu hiriyoo tokko wajjin sagantaan qaba. Waamicha keenaafuu jedheen dhufe malee otoo hin deemee baay'ee natti tola ture. Amma numatti moo xiqqoo isheelleen turtu? Yeroo biraan tura. Tole haa ta'u. Tole nagaa ta'i. Na eegaa shumaaloo. Nagaan ture. Xinnoo ishii sin gaggeessu? Lakki deebii rakkoon qabu nan deema. Tole haa ta'u nagaan ture. Garuu waa'ee uffannaa kootii waan jetteen qabdu. Baay'ee bareeda. Natti toleera dhugaa baay'een jaalladha. Dhugaa galatoomi. Goofta hin dubbattu siin jechaa jira. Ashuu. Maal jettee? Amala dur hin qabne wayii fidaa jirtan si'a. Miti? Amala akkamii? Waan akka boonuu of tuulummaa wayii bobbokokaa waan jirtu sitti fakkaachaa hin jiru? Akka dubbiin kees naaf galuuf otoo afaan Oromoo dubbattee maal sitti fakkaata? Amma maaliin dubbachaa jirayyuu? Osoon beekee sitti hin himuun tureen maafiin si gaafadha? Tole jechoota akkamii fayyadamu? Jechoonni afaan Oromoo danuudhaa tokko lamaaree isaanuma keessa akkasitti tole fayyadame. Garuu maaliif namummaa koo gatti dhowwachuu feete? Maaliif akkasitti salphistee na ilaaluun si barbaachise? Tarii situ dursee iddoon amma siif kenne kana naaf kenne ta'a maaltu beeka? Akkam? Situ dursee namummaa koo gatii dhowwate. Situ salphisee na ilaala. Miti? Antasuma akkasin godhu. Godhees immoo hin beeku. Eeyyan dhugaa jette. Gocha isaanii amanuun namoota irraa bareedu qaba. Fakkeenyaaf eenyu fa'a? Si fa'a. Anaan irraan bareedu? Isa atuu jette. Ashuu, inni irraa hafuuti. Isa darbee yaadattu holmaa keenya akkamitti irraanfatta? Wanta akkasii irra yaadadhee dhiisee mata dhukkubbii malee wanta dabalu tokko illee hin qabu. Ilaa, nama jechuun isa kaleessa yaadatu. Isa irraa jiraachaa boriif ammoo karoorsudha. Ilaa, nama jechuun isa kaleessa irraa baraa har'a jiraachaa boriif karoorsudha. Kaleessa yaadachuu hin qabnu jettaa? Yaadachuu qofa osoo hin taane irraa barachuu danda'u qabaatta. Maal jechuudha? Kana beektaa? Kaleessaaf gaabbuu boruuf dhiphachuun har'a qisaasessuu akka ta'e. Haa ta'u erga jettee. Tole. Afachaan kan hin jedhu? Maaliin? Hojii dhiistee moo? Hojii akkamii? Hojii kan beektu balfa funaanuu dhaqa? Lakki hin dhiisne. Maal eegdaree? Balfi tuulamee jira miti man? Moo akkam baasee gatu barbaadde? Akkasillee hin jenne. Garuu baastee soo gattee wanti sirraa irratu maaltu jira? Ana giiftiitu balfa baasee gatamoo? Ashuu. Maal taate sammuun kee hojii dhaabe moo? Akkamitti akkana naan jette? Osoo eeyyamamtuu taate
Keessa hojii dhaabe kana yoo hojii eegalsiisee baay'ee natti tola. Amma balficha deemtee baastamoo hin baastu? Hin baasu. Kana booda balfiin mana keessanii baasu tokko illee hin jiru. Turtii hagammaa qabaanneef immoo guddaa galatoomne. Kana booda balfa baasuudhaaf mana keenya dhuftu jechuudha? Eeyyeen. Sirriitti yaadi garuu waan kana. Dubbii koo mufattee qoonqoo keerran taa'in. Isaaf hin dhiphatin. Maallaqni arrabsamaa argadhee qoonqoo koo ittiin guutu summiidha. Nattaaf jireenya koo quucarsa waan ta'eef hin barbaadu. Hiyyeessa garaa kutatee bishaan raafuu gabbisaa jedhanii? Doofaan sooressaa hiyyeessa waan harka isaatiin tolchetti fakkaata isa jedhanoo dhageesseere? Tasumaa nama akkasiin taate jedhee yaadeen beekuun. Yaaduu qabda turteem. Dhiisati garuu. Waa'ee namaa miti keetiyyuu yaaddeen beektu. Ilaa, dubbii keetti osoo guduunfaa gootee maal sitti fakkaatamu? Baay'ee natti tola. Atis yoo dandeesse akkas godhi. Isa ati natti himtu. Anuu beeka. Ilaa, hin beektu sittiin himaana dhaggeeffadhu. Kabajamuu barbaadda taanaan nama kabaje. Jaallatamuu barbaadda taanaanis akkasuma nama jaalladhu. Waan ofiin goone namarraan eegiin. Waanuma facaasan haammatu. Tole, nagaan ture. Walitti nu haa fidu guyyaan gaaf tokko.